Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Angaaddisee Taanaati nu waliin tura. Jilli Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahimadiin durfamu piroojektota holqa Soofumarii fi loojii daawwataniiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad hooggantoota duraanii fi kanneen ammoo jira jiran waliin mata duree marii Soofumar jedhuun qophaa'e irratti nagaan akka dhufu hojjechaa jirra, hojii misoomaa hojjennus itti fufna jedhaniiru. Harka tokkoon nageenya cimsaa, harka kaaniin immoo misooma hin hojjennu yoo ta'e badhaadhinni barbaadamu hin milkaa'u jedhaniiru Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad. Kana malees nageenyii fi misoomni kan walitti hidhaman waan ta'eef isa tokko qofa hojiirra oolchuudhaan jijjiiramni dhufuu hin jiru jechuun ibsaniiru. Kanaaf kennaa uumamaa Itoophiyaan qabdu beekuu, adda baasuu fi mul'isuu irratti kan xiyyeeffatame ta'uu dubbataniiru. Hojiin Soofumar irratti eegalamee abdii fi yaada facaasuudha kan jedhan Ministeerri Muummee naannichatti mallattoon argamu boba'aa mul'achuu dabalatee albuudonni hedduun jiraachuu dubbataniiru. Dhaloonni cimee hojjechuu fi hawaasni obsa qabeessi jiraannaan Itoophiyaa badhaatu gochuun ni danda'ama jedhaniiru. Itoophiyaan waggaa 6 booda Afrikaa keessaa dinagdeedhaan sadarkaa lammaffaa, waggaa 10 booda ammoo Afrikaa keessaa biyya dinagdeen tokkoffaa qabdu uumuu fi hojjetamaa jiraachuu Dr. Abiy Ahimad kan dubbatan torban kana keessa. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad gamaagama raawwii hojii dinagdee gooroo guyyaa 100 kan bara 2018 piroojeektii madda anniisaa elektirikaa Kooyinshaa daawwachuun jalqabsiisaniiru. Dr. Abiy daawwannaa isaanii kanaan piroojeektichi guddina hojii qabatamaanii madaalamu mul'isuu ibsaniiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin qoodaniin bu'aan argame kun dhiyeessii anniisaa keenyaa mirkaneessuuf carraaqqii boqonnaa malee taasifamuu ragaadha jedhaniiru. Piroojeektichi erga daawwannaa koo isa dhumaatiin ilaalee booda guddinni mul'atu agarsiisaadha jedhaniiru. Olka'iinsi dhichaa meetira 128 akka ga'ee fi waliigalaan ammoo hojiin siiviilii isaa 70 irra ga'uu eeraniiru. Hidhi haaromsi Itoophiyaa guddichi seenaa bishaanii Afrikaa kan jijjiire asxaa tokkummaa Afrikaanotaa ta'uu pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii himaniiru. Gumiin Balalmarsaa 46ffaan hidha haaromsaa Abdiirraa gara ifaatti mata duree jedhuun gaggeeffameera. Dabalata oduu kana Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera. Hidhi haaromsaa guddicha Itoophiyaa eenyummaa waloo fi asxaa tokkummaa injifannoo dhugaa olka'iinsa Itoophiyaa bu'uureesseedha jedhan obbo Awwaluu Abdii. Gumiin Balalmarsaa 46ffaan mata duree injifannoo hidha haaromsaa Abdiirraa gara ifa qabatamaatti jedhuun bakka pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii hooggantoonni hayyoonni yuunivarsiitii fi dhaabbilee garaagaraa argamanitti qindoomina biiroo kominikeeshinii Oromiyaa fi waajjira pirezidaantiin gaggeeffameera. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Ahiluu Addunyaa hidhi haaromsaa piroojeektii abjuu Itoophiyaa bu'uuressee walqixxummaa itti fayyadama bishaanii mirkaneesseedha jechuun gumicha saaqaniiru. Piroojeektii ilaalcha hin danda'amu jijjiiree Afrikaa galma haaraaf boocee dhugaa eenyummaa Itoophiyaatii ibsanii hidhi haaromsaa cichoomina hooggansaa fi hirmaannaa uummataan galma kanaaf ga'uu danda'eeras jedhan. Hidhi haaromsaa olka'iinsa Itoophiyaa fi boqonnaa kan saaqee dippiloomaasii kan cimsee ijaarsa hirmaannaan uummata Oromoo keessatti mul'ateedhaas dubbatan. Pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii gumicha irratti argamuun haasaa taasisaniin hidhi haaromsaa guddicha Itoophiyaa eenyummaa waloo fi asxaa tokkummaa injifannoo dhugaa olka'iinsa Itoophiyaa bu'uureesseedha jedhan. Ijaarsichis coopha dafqaa dhiigaa fi imimmaanii akkasumas eenyummaa uummattootaan kan ijaarame ta'uu eeranii dippiloomaasii cimaan kan shirrii itti injifatameedhaas jedhan. Sirna siyaasaa seenaa bishaan gaanfa Afrikaa kan jijjiire ta'uu eeranii hawwii abbootaa fi abjuu dhalootaas injifannoo dhugoomsee ta'uu dubbataniiru. Ijaarsichaa fi kitaabni kan barraa'e ta'uu himanii Oromiyaa ijaaraa Itoophiyaa utubaa gaanfa Afrikaa tasgabbeessaa ajandaa keenya hidha haaromsaarraa gara ulaa galaanaatti taasifnaa himaniiru. Sadanni qorannoos karaa obbo Dabalaa Fiixumaa dhiyaate irratti mari'atameera.
mootummaan naannoo Oromiyaa jila biyya Chaayinaa bulchiinsa Yuuhaan irraa dhufanii waliin dhimma misooma bunaa irratti mari'ateera. Dabalata oduu kana Abbabee Jitaa akka taanutti qindeesseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa jila biyya Chaayinaa bulchiinsa Yuunaan irraa dhufe waliin dhimma misooma bunaa irratti mari'ate. Itti gaafatamaa waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud walitti hidhamiinsa Chaayinaa fi Itoophiyaa gama hedduun cimaa dhufuu yaadachiisuun naannoon Oromiyaa dilbii guddaa misooma bunaa irratti qabuun investimentii gama kanaan jiru keessummeessuu fi qaamota kana irratti misoomsuu barbaadan waliin hojjechuuf qophii ta'uu maricha irratti ibsaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa jijjiiramaa as misooma bunaatiif xiyyeeffannoo kennuun inisheetivii bunaatiin hojiilee oomishtummaa fi qulqullina oomisha bunaa irratti hojjetameen jijjiirama guddaa fideeras jedhani. Dursaan jila Chaayinaa bulchiinsa Yuunaan Mister Yang Yaaliin gama isaaniitiin Yuunaan bulchiinsa dhiyeessii bunaa Chaayinaaf shoora guddaa kan qabu ta'uu kaasuun fedhiin buna Itoophiyaa gabaa Chaayinaa keessa jiru olaanaa waan ta'eef dhimmoota ijoo irratti waliin hojjechuuf fedhii qabaachuu ibsaniiru. Qonnaan bultoota naannoo Oromiyaa sagantaa seeftineetii misooma jallisii irratti bobba'anii fi paampiin mootaraa 1945 kennameera. Dabalata oduu kana Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Qonnaan bultoonni naannoo Oromiyaa sagantaa seeftineetiitiin misooma jallisii irratti bobba'aniif paampiin mootoraa 1954 kenname. Mootummaan naannoo Oromiyaa karoora gargaaramummaa irraa gara oomishtummaatti jedhu qabate dhugoomsuuf kutannoon hojjechaa jira. Pireezidaantii itti aanaan naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin mootummaan naannoo Oromiyaa wabii nyaataa mirkaneessuuf karaa guutuu ta'een hojjechaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Hojii hojjetamaa jiruun qonnaan bultoonni fi horsiisee bultoonni sagantaa seeftineetii baadiyyaa keessa jiran oomishtummaa isaanii guddisuun nyaataan of danda'a akka jiran eeraniiru. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu mootummaan naannichaa jireenya qonnaa fi horsiisee bultootaa jijjiiruuf tarkaanfiiwwan damee qonnaa hojiirra oolchaa jiraachuu isaa ibsan. Qonnaan bultoonnii fi jiraattonni sagantaa seeftineetiitiin jiraatan eeggattummaa jalaa bahuun oomishanii akka of danda'aniif xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Magaalaa Moojootti namoota sagantaa seeftineetiitiin gargaaramaa turaniif paampiin mootoraa 1945 qarshii miliyoona 200 oliin bitamee deeggarsaan kan kennameef torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroo nan ga'u walitti deebinutti nagaan nuuf tura.